Akkam jirtuu barattoota afaan Oromoo dhageessanii kutaa 9 hanga 12 barnoota fiiziksii barachaa jirtan hundaaf. Maqaan koo Barsiisaa Taarreqany Abdiisaan jedhamaa. Barnoota fiiziksiin barsiisaa. Akka isin barnoota fiiziksiitti Afrikaa irra dabartanii akka addunyaatti dorgomaa cimaa taatanii fiildiiwwan akka meedisinii, injiinaringii, eeyirlaayinsii, keessumaa balaliisaa xiyyaaraa fi kan kana fakkaatan keessatti qooda olaanaa akka argattaniif mul'atan isiniif qaba. Akkasumas qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa irratti fiiziksiitti qabxii olaanaa akka galmeessitan isin gargaara jedhee waanan yaadeef barnoota fiiziksii isin afaan Ingiliffaan barattan cinatti yaanni barnootichaa yookaan konseptii barnoota kanaa sirriitti akka isiniif hubatamuuf ibsa isaa afaan Oromoon qabadhee akkasumas gaaffiiwwan adda addaa fi gaaffiiwwan qormaata biyyoolessaa baroota darbanii waliin hojjechuuf yaalii kana karaa yuutuubii jalqabeen jira. Yaaliin kun yoonaaf milkaa'eef barnoota fiiziksii kutaa 9 hanga 12 boqonnaa hundumaa afaan Oromootiin ibsi bal'inaan karaa yuutuubii isiniif ni dhiyaata. Yaalii kana hordofaatii karaa iimeelii, lakkoobsa bilbilaa fi telegiraamii kootii yaada keessan naaf hiraa. Galatooma. Hello everybody. My name is Taarreqany Abdiisaa. I am physics teacher. For all students who are learning physics, grade 9 through 12, I have a vision for you to be active, talent, and competent in physics and related subjects as Africa as well as the world, and also score good and high result in physics of grade 12 entrance exam and join fields such as medicine, engineering, airlines, especially pilot and so on. To achieve those I mentioned above, besides that you attend physics lesson in English in the class, detailed explanation in Afan Oromo is very important to understand the concept of the lesson you learn. Therefore, I presented physics lesson grade 9 unit 1 about vectors through YouTube as a sample, and I will continue the rest units or chapters of grade 9 through 12. Attend and give your suggestion through my phone, email, and telegram. Thank you. Ishigaa barattoota meegaa ibsa keenyaa kutaa 9 irraa jalqabna. Fiiziksii kutaa 9ffaa boqonnaa tokkorraa jalqabna. Waa'ee vectorii yookaan kal qabeewwan jennaan. Unit 1 vectors. 1.1 representation of vectors. Vectorii kan bakka bu'an. Physical quantities are classified as scalar and vector. Qaamoleen fiizikalaa bakka gurguddaa lamatti hiramuun. Inni tokkoffaa iskalarii yookaan kal-abee. Inni lammaffaa immoo vektorii yookaan immoo kal-qabee jenneeti qaamolee fiizikalaa bakka lamatti hirra. Isaan kana tokko tokkoon inni ilaalla. Iskalar yookaan kal-abee warra nuti jennu qaamolee fiizikalaa keessaa hamma qofaan ibsamu. Hamma yeroo jennu yookaan magnitude isa jennu. They described only by magnitude. Magnitude jechuun hamma yeroo jennu immoo guddina wanta tokkoo yookaan xiqqeenya isaa, bal'ina isaa, dheerina isaa,
gabaabina isaa, dhiphina isaa kan ibsu jechuudha magnitude yookaan hamma jechuun. Kanaafiti iskalar yookaan kaldhabee warra nuti jennu kuni hamma qofaan ibsamu kallattiin duukaa hin jiraatu. Guddina isaa yookaan xiqqeenya isaa, baay'ina isaa yookaan muraasa ta'uu isaa, dheerina isaa yookaan gabaabina isaa ittiin ibsamu jechuudha iskalar yookaan kaldhabeen. Inni lammaffaa immoo vectorii, inni kun immoo kalqabeedha. Vectorii yookaan kalqabee kun immoo hammas qabaa, kallattiis qaba. Baay'ina isaa, dheerina isaa, gabaabina isaa isa duukaa with direction kallattiis duukaa ibsina. Mee tokko tokkoon ilaalla waanuma fedheefiyyuu. Scalar yookaan kaldhabee. Scalar is a quantity specified only by its magnitude. Kaldhabeeni jechuudha qaama fiizikaalaa akkuma gara olitti ibsee qaama fiizikaalaa hamma qofaan kan ibsamu kallattiin duukaa kan hin jirre guddina isaa qofa xiqqeenya isaa qofa described only by magnitude jechuun hamma isiniin jedhe. Example mee fakkeenyaan ilaalame warri iskalarii yookaan kaldhabee ta'anii kallattiin utuu duukaa hin jiraatiin hamma qofaan magnitude qofaan kan ibsamanii distance fageenya, speed saffisa, mass hanga, energy annisaa, temperature area bal'ina, time yeroo. Jarreen kun egaa kan biroonis jiru qaamolee fiizikaalaa hamma qofaan kan ibsaman skalarii jedhamu. Mee hima keessatti ilaallu mee for example let us see distance. Fageenya ilaallu mee qaamolee fiizikaalaa hamma qofaan ibsama jenneerra. The car traveled a distance of 60 kilometer. Konkolaataanii fageenya kiiloomeetira 60 deeme. As keessatti ilaala distance hamma isaa qofa kan ibse fageenya konkolaataan kun deeme dheerina isaa kallattiin utuu duukaa hin jiraatiin kiiloomeetira 60 kan jedhu kuni maal nu argisiisaa jira? Fageenya yookaan magnitude fageenya kana 60 kilometer. Kanaafiti a distance of 60 kilometer. Konkolaataanii fageenya kiiloomeetira 60 adeeme. Kallattiin itti deeme nutti himaa hin jiru amma kun. Maal qofa nutti himaa jira? Dheerina konkolaataan kun deeme. That means 60 kilometer. Kiiloomeetira 60. Kanaaf egaa maal qofaan ibsame kuni hamma qofaan ibsame. Dheerina isaa qofatu ibsame. Kanaafi distaansiinii fakkeenya iskalarii yookaan immoo kaldhabeeti jechuudha. Mee fakkeenya biraasa ilaallu. Speedii yookaan saffisa fudhannee jechuudha. Tola is running with a speed of 10 meter per second. Tolaan saffisa meetir per secondii 10 fiigaa jira. Ilaala speed yookaan saffisa isaa 10 meetir per second isheen jettu kun yookaan immoo meetir per secondii 10 kan jedhu kuni hamma saffisa kana the magnitude of this speed hamma saffisa kanaa nutti himaa jira jechuudha. Kallattii tolaan itti saffisaa jiru himaa hin jiru kun maal qofa isaa himaa jira? Saffisa yookaan hamma isaa qofa only magnitude. Kanaafiti speediin hamma qofaan ibsame, warri hamma qofaan ibsaman yookaan magnitude qofaan warri ibsaman immoo scalar jedhamu waan ta'eef speedii yookaan saffisi fakkeenya scalarii yookaan kaldhabeeti jechuudha. Let me add another example. Mee fakkeenya kan biraa tokko ammasitti dabalu.
Gaaddisa is carrying a mass of 20 kilogram coffee. Hanga kun amma maasii. Gaaddisaanii buna kiloogiraama 20 baachaa jira. Carrying. Maas hanga. Ammas hangi kuni maal isaatu ibsamee jira? Magnitude yookaan hamma isaa qofatu ibsame. Hamma buna gaaddisaan baachaa jiru kiloogiraama 20. Kallattiin hin jiru duukaa. Baay'ina buna kanaa qofatu nutti himamaa jira. That means the magnitude. Hamma isaa qofa. Kanaaf egaa maasni fakkeenya iskalarii yookaan warra hamma qofaan ibsaman. Warreen hafan energy, temperature, area and the time. Fakkeenyuma iskalarii yookaan kal'abee hamma qofaan ibsamanidha jechuudha. Magnitude akkuma amma reef jedhe, magnitude is a scientific way of describing the size of quantity. Bal'ina size, bal'ina, dhiphina, dheerina, gabaabina wanta tokko karaa saayinsawaa ta'een a scientific way karaa saayinsawaa ta'een ibsuun maal jedhama? Magnitude yookaan hamma jedhama jenne. Mee fakkeenya na ilaallu mee magnitude gara oliitti ibsaan ture 60 km 10 meter per second 60 km 10 meter per second 20 kilogram magnitude ibsu siniin jedheera yookaan hamma ibsu siniin jedheera. Mee fakkeenya amma sima kana keessatti yoo ilaaluu barbaanne wanta magnitude yookaan hamma ibsu, for example a velocity of 20 meter per second east has a magnitude of 20 meter per second. Ariitiin meetir per sekondii 20 gara bahaatti jedhu hammisaa meetir per sekondii 20 kan jedhudha. Magnitude isaa kan ibsu jechuudha yookaan hammasaa kan ibsu hima a velocity of ariitii meetir per sekondii 20 gara bahaatti kan jedhu kana keessatti hammasaa kan ibsu isa kamidha? 20 meetir per second isa jedhutu magnitudeidha yookaan hammasaa ibsa. Hamma ariitii sana. East isheen jettu kun immoo kallattii wanti sun itti ariifachaa jirudha. Gana vectorii isatti nutti ni ilaalla. Wanti hammaaf kallattiin ibsamu vectoriidha waan ta'eef. Amma as keessatti garuu 20 meter per secondiin magnitude yookaan hamma argisiisti. East kan jedhu immoo directionii argisiisti. Mee ilaallume vector. Vector is a quantity is specified by its magnitude and direction. Qaama fiizikaalaa inni lammaffaa immoo vectorii yookaan kalqabeedha. Inni immoo waan lamaan ibsama. Magnitude hamma, baay'ina, xiqqeenya, dheerina jechuudha magnitude inni irraa fi direction kallattii wajjin ibsama jechuudha. Eenyu vectorii yookaan kalqabe. Sila maal jennes kalariinii hamma qofaan ibsama jenne inni kun immoo qaamolee fiizikaalaa ta'anii hammaa fi kallattiidhaan. Kallattii yeroo jennu gaa kallattiiwwan afurtuu jiru akka addunyaatti beekamoon jechuudha. Isaanii for example kuno north kaaba, south kibba, east baha, west lixa. Amma gaa kallattii yeroo jennu vectoriinii hammaaf kallattiin ibsama yeroo jennu tokko kallattii warra kana fayyadamnaa jechuudha. North, south, east, west. Isaan kana qofa miti gaa kallattii yeroo jennu immoo gara bitaa jechuun jira. Amma fakkeenyaaf yoo kana east kana akka bitaatti yoo fudhanne akka mirgaatti yoo fudhanne jechuudha. East right mirga gara mirgaa. West immoo kaane akka gara bitaatti yoo fudhanne left gara bitaa.
Noorzii kana immoo akka oliitti yoo yaadne up oli. Saawuzii kana immoo akka gadiitti yoo fudhanne down gadi. Isaan kana fayyadamnee jechuudha. North, south, west, east yookaan immoo up, down, right, left kallattii kana fayyadamnee warra nuti qaamolee fiizikaalaa nuti ibsinu maal jedhama? Vectorii yookaan kal-qabee hammasaa fi kallattiisaa. Magnitude and direction. For example, mee fakkeenya ilaallume warra vectorii ta'an fakkeenya vectoriiti warri jedhaman force humna, weight ulfaatina yeroo baay'ee force fi weightiin tokkuma. Momentum momentumii, velocity ariitii, acceleration guula, displacement qaxxaamura. Isaan kunii jechuudha fakkeenya vectorii yookaan kal-qabee. Mee hima keessatti ilaallume he pushed the box with a force of 30 Newton to west. Inni humna niwutenii soddomaaniti saanduqa gara dhihaatti yookaan lixaatti dhiibee pushed hin dhiibe. Humna inni ittiin dhiibaa jiru niwutenii 30. Kallattii inni itti dhiibaa jiru west. Waan lama jechuudha. Humni kuni tokko magnitude hammisaa jira. Second direction kallattiin jira. Kanaafi hammaaf kallattiin ibsame waan ta'eef fakkeenya vectoriiti jechuudha. Force yookaan humni. Okay, let me add another example. Me fakkeenya kabiraa tokko hima keessatti itti dabalume displacement fudhanne. The car traveled a distance. The car traveled a displacement of 60 kilometers to north. Konkolaataan qaxxaamura kiiloomeetira 60 gara kaabaatti deeme. Lama kunis waan lama. Displacementiin kuni magnitudeedhaan yookaan hammaani distaansii wajjin tokkuma. Hammisaa kiiloomeetira 60. Kallattii konkolaataan kun itti deeme immoo kaaba. What's the difference between distance and displacement? Garaagarummaa gara oliitti distaansii ilaalleerra konkolaataanii inni gara oliitti the car traveled 60 kilometers jennee madhiifne distance of 60 kilometers jenne. Fakkeenya isa gara olii kan garaagarummaa maalii qabu isa jedhu. Distaansiin kun amma the car traveled a distance of 60 kilometers jedha. Asitti immoo dhufnee maal jennee amma vectorii keessatti immoo maal jennee the car the car traveled a displacement of 60 kilometers to north. Garaagarummaa distaansiif displacementii gidduu kan jiru distaansiin magnitude isaa qofaan ibsamee as yeroo dhufnu immoo displacementiin immoo magnitudes qaba kallattiis qaba. Magnitudein isaanii ammaa filaa tokkuma 60 kilomeetiridha kunis 60 kilomeetiridha. Garuu vectorii yookaan displacementiin noorzii kallattiitu duukaa jira. Distaansii immoo kallattiin duukaa hin jiru. Garaagarummaan isaanii tokko kallattii wajjin ibsame eewunni displacementiin distaansiin immoo hamma qofa kallattii malee ibsame jechuudha. Kanaaf egaa warreen akka force, weight, momentum, velocity, acceleration, displacement warra nuti jennu kuni fakkeenya vectorii yookaan kal-qabee
magnitude yookaan hammaa fi kallattii wajjin kan ibsamanidha jechuudha. Arrows xiyyi yookaan xiyyoonni maal argisiisuu? Qaamoleen fiizikaalaa tokko veektarii yookaan veektarii ta'uu dhabuusaa kan nuti adda baafannu warri veektarii yookaan kalqabee ta'an xiyyatu jira duukaa kallattii argisiisu jechuudha xiyyi kun. Arrows are used to represent vectors. Xiyyoonni jechuudha kalqabee yookaan veektarsii ibsu. Fakkeenya veektar A yoo jenne kanaani xiyyi kun maal ibsaa jira? Kallattii isaa argisiisaa jira. Dheerinni xiyya kanaa immoo magnitude yookaan hamma isaa argisiisaa jira. Veektarsii warra ta'anii magnitude fi directionii hammaa fi kallattiin ibsamu waan ta'eef xiyyi jiraachuun jechuudha. Wanti sun qaamoleen fiizikaalaa sun veektarii ta'uusaa yookaan kalqabee ta'uusaa argisiisaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf foorsii yoo fudhanne kunoo xiyyatu mataa isaarra jira, weetii xiyyatu jira, momentumii, velocity, acceleration, displacement xiyyi mataa isaarra jiru kun maal nu argisiisaa jira? Jarreen kun fakkeenya veektarii yookaan kalqabee ta'uu isaaniiti jechuudha. Thank you. Mee amma immoo wantoota haga ammaatti barachaa turre kana maaliin ibsee fakkee gaaffii shaakallame hammamnuu galee ka jedhuu fi review question bifa gaaffiiniti waan amma reef barachaa turre kana. Choose the best answer. Deebii sirrii filadhuu jedha. Number 1. Which of the following is not a vector? Kan armaan gadii keessaa kamtuu veektarii yookaan kalqabee miti? A. Velocity. Kun fakkeenya kalqabeedha, veektariidha. B. Momentum. Kunis fakkeenya veektariidha. C. Acceleration. Kunis akkuma kana fakkeenya veektariidha. D. Speed yookaan saffisa. Gaaffiin gaafatamaa jirru kamtu veektarii miti? A irra kan jiru, B irra kan jiru, C irra kan jiru fakkeenya veektariidha. D irra kan jiru garuu fakkeenya iskalariidha. Kanaafuu the correct answer is D. Saffisi fakkeenya iskalariiti malee veektarii miti. Kanaafuu deebiin D. Number 2. One of the following is a scalar quantity. Tokko qaama fiizikaalaa kalqabeedha. Kal'abeedha. Tokko kal'abeedha jedha. Kal'abee jechuun iskalariidha. Isiniin jedheera. Kanaafi kan armaan gadii keessaa tokko kal'abeedha yookaan iskalariidha jedha. Eeyuudhaan A. Force. B. Weight. C. Time. D. Displacement. Force humna, weightii ulfaatina, displacement qaxxaamura. Isaan kun sadan veektariidha yookaan kalqabeedha. Garuu sirra kan jiru kal'abee yookaan immoo iskalariidha. Kanaafi kan armaan gadii keessaa kamtu iskalariidha kan jedhuu fi sirra kan jiru yeroo yookaan time deebii ta'aa jechuudha. The third. Which of the following group contains only vector? Gareewwan armaan gadii keessa kamtu veektarii qofa? Only jechuun qofa jechuudha. Veektarii qofa yookaan kalqabee qofa hammataa. Garee kanaan gaditti tarreeffamanii jiran keessa kalqabee qofa kanaaf keessaa qabu isa kamiidha? Only vector. A. Mass, speed, velocity. Hanga saffisa, ariitii. Kun deebiin ta'u. Sadan isaanii veektarii qofa miti. Maaliif jennaan maasiin iskalariidha, speediin iskalariidha, velocitiin immoo veektariidha. Gaaffiin gaafatamne veektarii qofa kan hammate jedha. Veektarii qofa miti jechuudha. Iskalarii lamatas keessa jira waan ta'eef
wal makaadha. Deebii hin ta'u jechuudha. And B energy, temperature, time. Annisa temperature yeroo. Isaan kana yoo fudhanne immoo sadan isaaniiyyuu iskaalariidha. Enerjiin iskaalariidha. Temperature iskaalariidha. Taayimiin iskaalariidha. Garuu gaaffiin nuti gaafatamne immoo only vector, vectorii qofa jedha. C deebiin ta'u biinis jechuudha. C acceleration, force, momentum. Humna, guula. Sirra kan jiran sadan isaaniiyyuu vectoriidha. Accelerationin vectorii, forcein vectorii, momentumin vectorii. Gaaffiin gaafatamne immoo gareewwan armaan gadii keessaa vectorii qofa kan of keessatti hammate isa kam waan jedhuuf sirra kan jiru sadan isaaniiyyuu vectorii hammatee waan jiruuf C is the correct answer. Deebii sirriidha. Dirra kan jirus deebii hin ta'u. Maaliif ennaan weightiin vectoriidha. Ulfaatiin velocitiin vectoriidha. Ariitii maasiin garuu iskaalariidha. Hangi jechuudha. Kanaafi kunis vectorii qofa miti waan ta'eef iskaalariitu itti makamee jira. Vectorii qofa hammatee waan hin jirreef deebii hin ta'u. Deebii sirrii Cdha jechuudha. Number 4. Which of the following group contains only scalar? Iskaalarii qofa kan hammatu isa kamiidha kun immoo? Iskaalarii qofa. A. Mass, speed, acceleration. Massiin iskaalariidha. Speediin iskaalariidha. Accelerationin garuu vectoriidha. Gaaffiin gaafatamne immoo only scalar. Iskaalarii qofa kan hammatee jiru isa kamiidha? Hin ta'u. Aan deebii. B. Time. A. Iskaalariidha. Temperature. Iskaalariidha. Mass. Abee yookaan iskaalariidha. Birra kan jiru amma deebii ta'a. Sadan isaaniiyyuu biini iskaalarii qofa hammatee jira. Akkuma gaaffii gaafatamne only iskaalar, iskaalarii qofa. Biin deebii ta'a. Sirra kan jiru immoo deebiin ta'u. Maaliif ennaan velocitiin vectoriidha. Accelerationin vectoriidha. Displacementiin vectoriidha. Sadan isaaniiyyuu vectoriidha. Gaaffiin gaafatamne immoo iskaalarii qofa jedha. Deebii sirriin birra kan jiru jechuudha. Number 6 ja'affaa. Number 6 a force. Number 5, I'm sorry. Number 5. All vector quantities have a direction. Kalqabeewwan hundi isaanii kallattii qabuudha. All vectors quantities have a direction. Yes, this is true. Dhuguma kun. Kalqabeen hundi isaanii, kalqabeen maal jenne sira? Vector is a quantity which is described by magnitude and a direction. Hammaaf kallattiin ibsamaa inni vectoriin. Vectoriin hundumti isaayyuu dhuguma kallattii qabaa jechuudha. Kanaaf biin tiruudha dhugaadha. Number 6. A force of 10 Newton east. Humna Newtonii 20 gara bahaa. In this sentence, which one is magnitude? Hima kana keessatti hamma isaa yookaan magnitude isaa kan agarsiisu kamii jedha. Isa kam keessatti a force of 10 Newton east kan jedhu kana keessatti eewudha magnitude amma isaa kan argisiisu yoo jenne a 10 Newton east deebiin ta'u kuni hammaaf kallattiidha. B 10 Newton Newtonii 20 ilaa kun deebii ta'a hamma jechuudha. Magnitudiin a force of 10 Newton east ka jedhu humna Newtonii 10 gara bahaa kan jedhu keessatti 10 Newtoniin kuni magnitude yookaan hamma argisiisti, eastiin immoo kallattii argisiisti. Kanaaf deebiin 10 Newton kan jedhu magnitudeedha jechuudha. East kan jedhu directionii kallattii. Number 7 gaaffii torbaffaa. Dash is a quantity which has magnitude only. Hamma qofa kan qabu eewudha inni sila vectorii miti, force miti, acceleration miti, iskaalariidha. Gara olitti kalqabeeni hamma qofaan ibsama. Only magnitude inni sila hamma qofa kan qabu eewu ka jedhu iskaalarii yookaan kalqabee.
Number 8. One of the following quantities which have both magnitude and a direction. Qaamolee fiizikaalaa armaan gadii keessaa both jechuun lachuu, hammaa fi magnitude and direction kallattii kan qabu eewunni maal jenneerra iskalar miti hamma qofaa, ispiidiin fakkeenya iskalariitii hamma qofaa, distaansii fakkeenya iskalariitii hamma qofaa, vektarii kal qabe maaliin ibsama both jechuun lachuu hammaaf kallattii. Eewudha deebiin D. Issay paartitu gaaffiin inni ittaanu kitaaba keessanirraa fudhatame. Gaaffiin kuni gilgala kitaaba keessanirraa fuula sadiirra jira on page 3. Acha mee galgala sana hojjenna jechuudha. Number 9. Give 4 examples of vector quantity. Fakkeenya vektarii 4 kennii jedha gaaffii salgaffaan kun. Fakkeenya vektarii warra ta'an 4 kenni yookaan 4 barreessii. Deebii answer. Eegufa isaan force sila fakkeenya vektarii warra ta'an tarreessinee turre force, weight, displacement, acceleration, velocity, momentum jenna. Isaan kana keessa yoo 4 barreessitanii fakkeenya vektarii 4 barreessineerraa jechuudha. Number 10. Explain how vectors differ from scalars. Vektarii yookaan kalqabeewwan iskalarii irraa yookaan kalqabeerraa akkaataa isaanitti adda ta'an ibsi jedha. Differ yookaan different adda ta'u ibsi. Garaagarummaa vektarii fi iskalarii ibsiidha karaa biraa. Give some examples. Fakkeenya wajjin jedha. Mee deebisaa ilaallu. Answer. Vector is a quantity specified by magnitude and a direction. Gara walitti akkuma jenne vektarii yookaan kalqabeen hammaa fi magnitude directioniin ibsamaa jenna. Fakkeenya isaanii immoo kunoo warra kana warruma sila gara walitti tarreessine kana fakkeenya vektaridha. But garuu immoo scalar is a quantity specified only by its magnitude. Iskalarii yookaan kalqabeen immoo hamma qofaan ibsamaa. Vektariin hammaaf kallattiin yeroo ibsamu iskalariin immoo hamma qofaan ibsamaa. Fakkeenya iskalarii warri ta'anii yoo fa'iinne isuma sila tarreessaa turredha. Distance, speed, mass, temperature, energy, area and time. Kanaadha garaagarummaan isaanii jechuudha. And the next and the last question, gaaffii xumuraa. Ababe wants to lift a 10 Newton object from the ground. What is the minimum force he needs